jiitu Oromiyaa jiitu daraari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo ammallee jiidhe. Mootummaan Itoophiyaa duula ashaaraa magariisa kaka'umsaa fi kallattii muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin jijjiirama haala qilleensaa ittisuuf taasifamuuf barana marsaa ja'affaaf ganna kana biqiltuu miliyoona 600 dhaabuuf karoorfatee karooraan ol miliyoona 600 fi miliyoona 15 fi 700 dhaabuu danda'ee jira. Daandiin ittiin balaa lolaan geessisu ittisnu rakkoo wabii nyaataa furru walitti bu'iinsa naannawaa waliin wal qabatee fi kanneen kana fakkaatan ittiin ittisnu nu harka jira kan jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biqiltuu dhaabuun dhaloota haaraaf wabii jireenyaati. Dhalootaaf garuu dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun ilma namaa katee hunduu wabii dhaloota borii har'a akka dhaabaniif dhaamsa dabarsaa turuun isaanii dhaamsaa fi lallaba isaanii waggoota 5 darbaniiti. Waamichii fi dhaamsi isaanii osoo sekoondiif hin barfatin milkaa'ina guddaan galma ga'aati jira. Kunoo guyyaan kaleessaa guyyaa seena qabeessa Itoophiyaan maqaa ishee fi gocha ishee addunyaatti agarsiisuu dandeesseedha. Guyyaa Oromiyaa. Gama biraatiin erga hundaa'e ganni afurreefuu qarqararra kan jiru Koomishiniin Turizimii Oromiyaa hawwata turizimii Oromiyaa beeksisuu fi daawwannaa qindeessuun kutaalee Oromiyaa adda addaa addunyaa daawwachiisuu dabalate Itoophiyaa keessatti Oromiyaan qabeenya uumamaaf badhaatu daran hawwattuu ta'uu mirkaneessuuf hojjechaa dhaabbata jirudha. Koomishinichi carraa turizimii Oromiyaan qabdu beeksisuu, iddoowwan hawwata turizimii misoomsuu, carraa hojii uumuu fi turizimii naannichaa ammayyeessuuf hundaa'e. Duula ashaaraa magariisaa biyyattiin qabattee jirtu milkeessuuf hawwattummaa biyyattii daran dabaluun qooda kiyya ka jedhu Koomishiniin Turizimii Oromiyaa guyyaa kaleessaa duula biqiltuu dhaabuu kana milkaa'inaan xumureetii jira. Finfinneerraa karaa karra Qaallettii Qaari'uun magaalaa Bishooftuu keessa fullee haroo kiilooleetti biqiltuuwwan gosa garaagaraa 2000 ol dhaabuun milkaa'ina karoora qabamee fiixaan baasuun cinatti kaayyoo miidhagina hawwata turizimii biyyaaf biqiltuu murteessaa ta'uu dhaabbata mirkaneesseedha. Hooggantuun Koomishinii Turizimii Oromiyaa Koomishinar Lalisee Dhugaa anaaf biqiltuu dhaabuun guyyaan itti abdiin eeggadhu hariiroo ana waliin qabuun illee isa guddaa kunuun sun ammoo dirqama hojii keenyaati jedhan. Guyyaa yeroo hundumaadhaan jaalalaan waan eegudha. Nan jaaladha jechuudha biqiltuu dhaabuun. Har'ammoo miliyoona 600 achi keessaa hirmaachuun koo baay'ee na gammachiiseera. Iddoo isaas baay'ee bareedaadha. Yoo ilaaltee iddoo xiqqoo gaara isaa gara kana biqiltuu qaba. Gara kan biraa garuu biqiltuun qabu. So waggaa 2 waggaa 3 naa dhufnu bishaan jira iddoo bareedaadha. Gaafa biqiltuun naa qabu immoo bareeda jechuudha. Kanaafuu it's historical baay'ee gammade. Oromiyaan na fudhattu immoo Oromiyaan qabeenya turizimii kan qabdu kan nature turizimiidha. Kan uumamaadha jechuudha. Uumamaan jechuun immoo biqiltuus ni dabala jechuudha. Namni haara galfiif deemaa hiking walk gochuuf achi deemaa achi keessa deemaa bineensota adda addaa achi keessa argamu. Faayidaan isaa turizimiif waan hedduudha. Especially ecotourism immoo ajandaa guddaa ta'e mootummaa naannoo keenya keessa akka hojii guddaa fudhannee hojjechaa jirra. Kanaafuu biqiltuu kana caalaan dhaabnu waan gaarii ta'a jechuudha. Hawwattummaan isaa dagaagee nama harkisuun akka namoo hawwattummaa isaatiin jireenya isaa kunuunfatu gochuu yaaddoo ture fuulduratti hiikuu fi har'a biqiltuu dhaabnee hawwata damee keenyaa sirnaan kunuunsuudha jedhan. Tourism sustainable tourism lafa qabsiisuun barbaachisaadha. Sustainable tourism lafa qabsiisuun barbaachisaadha. Tourismii waaraa ta'ee tourismiitti uffisa qabu jiraachuu qaba. Bakkeewwan hedduun faalama naannootiinis ta'ee jijjiirama qilleensaatiin akka malee miidhamaa jiru. Kan keenya uumamaan waan rabbiin nu badhaasee jira. Garuu immoo of daganne mukkeen amma jiran uwwisni isaa xiqqaachuu danda'a. Boora jireenyaaf waan tolu daawwannaaf dhiisiiti. Amma garuu jireenyaaf darbee dahoo biyyoota naannoo Itoophiyaa marsanii jiran akkasumas immoo addunyaaf illee gumaacha olaanaa qaba. Keessumattuu kaarboon tireedii wajjin wal qabates Itoophiyaan galii guddaa akka argattu shakkiin qabu.
maaliif biqiltuu biliyoonota lakkaa'amu waggoottan jahan darban keessa dhaabbatanii fi kanumaan immoo abbootiin keenya kunuunsanii asiin nu gahan walitti dabalamee naannoo keenya tolchuu miidhagsuu akkasumas immoo naannoo eegame dhalootaaf dabarsuun bira darbee ikooturizimiidhaanis ta'ee galii karaa sanaan argamurraa biyyi dinagdeen ishee akka guddatu godhuu keessatti shoora olaanaa taphata. Turizimiin immoo as keessaa gahee olaanaa qaba waan ta'eef gama keenyaanis kan akka waan guddaatti fudhanna jechuudha. Nuuf waan gaariidha. Komishinii Turizimii Oromiyaatti Daayirektarri Kominikeeshinii Obbo Ifabaas Abdullahaab hariiroo ilma namaa fi biqiltuun gonkumaa gargar ba'anii jiraachuu hin danda'an. Biqiltuun hafuura ilma namaa fi galtee hangafaati. Madda oksijiinii nuti ittiin jiraannuuti. Kanaaf biqiltuun hawwattummaa dachee kanaa dabaluuf biyya keenyaaf ammoo galtee turizimii addaallee ni dabalaa jedhan. Ganama sa'aatii 12 irraa kaanee haga ammaa nutu asitti haga ga'ee keenyaa dhaabne mira olaanaadha qabaa. Keessattuu akka turizimiitiin wal qabatee turizimii jechuun naannoo ofii miidhagsanii naannoo magariisa godhanii hawwataa taasisuudha. Biqiltuu dhaabuunis turizimii daayireektilii takka kallattiidhumaan turizimii irratti kontribuushinii guddaa waan qabu jecha akka ogeessa turizimiidhaaf hojjetu tokkotti baay'ee gammanneerraa miira guddaatu nutti dhaga'amaa jennee fudhachuu dandeenya. Daawwattoota turizimiidhaaf waanuma hundaafuu magariisummaan fayyaa keenyaaf naannoo keenyaaf bu'aa guddaadha kan inni qabu. Kanaafuu turizimiidhaaf gahee guddaadha kan qabu biqiltuu dhaabuun. Obbo Daawit damee ikkoo turizimii Komishinii Turizimii Oromiyaa jalatti hojjetanii fi dirqama itti kenname ba'uun haalli Komishiniin Turizimii Oromiyaa itti jiruu fi guyyaa har'aa kana akkaataan itti Komishiniin Turizimii Oromiyaa biqiltuu itti dhaabaatti jiruuf bakka filannoo fi kallattii gara fuulduraas akka jechuun nutti himaniiti jiru. Biyyi keenya jijjiirama qilleensaa kan dandamatu dinagdee imaammata magariisa dinagdee magariisaa hordofti. Isa milkeessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Isa qofaa miti. Uummanni keenya fakkeenyaaf Arsii fi Baalee jiru daldala kaarboonii irraa yeroo jalqabaatiif karaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaatii fi dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaatiin yeroo jalqabaatiif gurgurtaa kaarboonii irraa maallaqa biliyoona cinaadhaa ol harkatee jira. Gama biraatiin ammoo turizimii uumama bu'uureffate nature based tourism kan jennuun irratti faayidaa guddaa qaba. Keessattuu kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bara 2015 hagayyee waggaa har'aa jechuudha. Paarkii 24 fi ekoturizimii 18 akka Oromiyaatti labsanii initiatiivii misooma paarkotaaf turizimii jedhamee dameen ekoturizimii Komishinii Turizimii Oromiyaa jalatti akka gurmaa'uu fi iddoowwan ekoturizimii kana ofitti fudhatee akka misoomsu komishiniin ergama kennameef galmaan ga'uudhaaf ashaaraan magariisaa gahee olaanaa qaba jennee abdanna. Kanarraa kaanee dhaabbilee adda addaa federaalaatii fi abbootii qabeenyaa hunda waliin qindeessinee har'aan kan asitti